Ni shamarranii turte shamarranii gudeeddamaa turte nama tokko nama 5 nama 10 gudeeddamaa turte garuu ammoo ni shamarranii dabartee dhiiraan baaseerti. Mee eessa kun Gujii Ba'aa Ona Goorodoolaa ganda kam keessatti taate waan kun? Magaala Jiddoolaatti. Ka waan kana tolche poolisii humna addaa jedhan sammoo raayyaa. Makalaakiyaa. Yoomi guyyaan isaa? Roobii galgala. Roobiidhuma dheengaddaa kana jechuu? Halkan keessa gara sa'aatii 5. Mee ijoolleen kun eenyu jedhamu bakkeetti moo mana hidhaatti naqaniitu waan kana irratti tolchanii kanallee nu himi? Mana hidhaa keessatti sa'aatii 5 waraanni makalaakiyaa hoogganaa dabalatee miseensotaa fi hoggantoota machaa'anii galanii waan sanii dargaggoo irratti akkas godhan warra hidhame irratti. Mee hoogganaan waraana bakka san jiru eenyu jedhama laata? Meesa kanallee nu himi ijoollee waan kun irratti taatelleen yoo maqaa isaanii nu himte. Shaalaqaa Dirribee jedhama. Shaalaqaa Dirribee jedhama? Hooggana waraanaa bakkasiiti? Hayyee egaa ati xinnoo yoo safuudhumaaf laganneen kan hafe ijoolleen kun maqaan isaaniillee yoo beekame dabalataan ammoo waan kun ammalleen dhukkuba egeree ijoollee gudeedamtee kanaafilleen waan dansaaniti mana yaalaa dhaquu qabu ijoolleen kun keessaa qullaa'uu qaba kanaaf ijoolleen kunillee yoo beekaman akka namnillee gargaaruuf akka itti dhaammattuun fedhaasumaan. Maqaa ijoollee saniiti? Malkaamuu Wadhiboo Abbaa. Umurii 17. Hayyee. Xuluusha Wadhiboo. Obbolee Yanjal Lamaanuu umurii 15. Hayyee. Awwaluu Godaanaa Gudubaa umurii 14. Tole. Gammachuu Xulii Bara umurii 16. Tole. Alii Horjiyyoo Saqoo umurii 16. Xuluushoo warra kanaa keessa amma yeroo sanii nama itti fayyadamtee turte amma sa'aatii ammaa kana keessatti miidhama guddaarra jira. Xulushoon gaa? Haga ammaa kanaatitti is baratee